sadarkaa wayii godhatee akka kunoo kamanaan isheedhaaf VIP jedhamu kana sadarkaan kennamuufii qaba gaaffii jedhuun gaafadhe jedhe. Gaaffiin kun dogoggoraa, gaaffiin kun hinaaffaadha jettanii fudhattu yoo ta'e sunni rakkoo keessan anan ilaallatu obboleessa kiyya. Siigalee Mubaarikiin jabeessinee nama wal beeknu. Har'a osoo hin taane waggaa 10 ta'a Facebook irratti erga wal beekne akka obbolummaatti walitti siqnee kan deemnu jechuudha. Hammeenya tokko jibbaa tokko irraa hin qabdu. Qaba yoo jedhee viidiyoo kana daawwachaa jira yoo ta'e Mubaarik dhufee ragaa aaba'u. Guyyaa tokko isarratti waan daba wayii raawwadheera yoo ta'e yookaan kallattiin isaa ta'u kallattiin isarratti waan isa hamilee isaa gad buusu yookaan waan namni akka isa jibbuuf raawwatu tokko godheera ta'ee jedhe yoo waan tokko anaaf isa jidduu waa jiraata jechuudha. Rabbii fi lubbuu kiyyarraan dubbadha jechuudha siigalee. Kana ammoo eenyuyyuu na afaarsu, eenyuyyuu na arrabsu, eenyuyyuu waan fedhe haa dubbatu. Dhugaa wayii qaba yoon ta'e fuulduratti bahee namatti dubbachuu danda'u. Borusillee yoo ta'e jechuudha siigalee. Anarrattis waan argitee jette kana jedhi natti dubbadhu gammadeen sirraa fudha jechuudha. Tolee obboleessa kiyya. Kanaafuu Mubaarik maaf gargaaramaa osoo jechuun taane namni kun gargaaramuudhaaf dirqama nama Oromoo biratti beekamtii qabuuf nama bakka gargaarsaa irratti nama hirmaachisu ta'uu qaba. Gaafiin jedhu kuni akka ijoollee jimmummaatti nama xiqqeessa yoo ta'e. Akka ijoollee Oromoo yookaan kutaa ganda tokko keessatti hinaaffaatti fudhachiisa yoo jettanii kan deemtan ta'ee jedhee sun ilaalcha dhuunfaa keessaniitiin ilaallatu galatoomi obboleessa kiyya. Laa hinaaffaan maqaa hinaaffaan kaasne maqaa hinaaffaa hin kaasne eenyu nuti sitti bilbilame yoo laal Mahammad wanni inni jechaa jirru wanni ati jette namni tokko feemasa qofaaf osoo hin taane nama jabaa qabuutu gargaarama wanta kana gubbarratti. Nin beeka kana nama kana balaaleffachaa ture. Dirqama yoo ati fira qabaatte yookaan nama giftara qabaatte nama san gargaaramaa ture. Kuni malaamaltummaan ni jirti. Kana si wakkadhu nama balaaleffachaa illee ture. Garuu yeroo ammaan tana ni jirta Mahammad. Ninjira si dhaggeeffachuutti hin jira Mubaarik laali. Waan ati jettuu fi waan ani jettu ani hinaaffaan jiru sirrii jirta. Dhugaadha. Laali Muniir dubbiin keetii sirratti hin qabu jira. Ittiin sii dabala ittiin sii hidhaafi yaada kee ittiin sii hidhaafi laali fakkeenyaaf jechuudha. Miidiyaa kana walumaan fayyadamuu jirra. Namoota gurguddoo kan beektee dhibeen isaanii hanga har'aallee osoo falan arganne hafte. Kan ammoo osoo dhibee isaanii wajjiniin dhukkubsatanii Oromoo kana fuuldura dhaabbatan gara fuula Rabbii deeman Rabbiin kan jannataa isaanaa godhu warra isaan addunyaa kijibaarra teenyee isaan bakka dhugaa jiru osoo gargaaraa jennuu jechuudha. Xiqqoos taatu sagalee keenya kanaan isuma birattuu jechuudha gargaarsa jedhee yeroo inni gad ba'u namoota gatii dhibeen isaanii sun gatii dhabdee fuula Rabbii deeman baay'een akka jiru atillee ni beekta jabeessite. Even sheeka jechuudha kunoo sheeka tokko jechuudha yeroo darbe miidiyaa kanatti dhuftee wallahi summa wallahi oksijiinii sakandii tokkoof osoo irraan cinne ilaa ammaa maatiin waan qabu qabeenya mara itti fixatee siigalaa jira miti qabeenya mara waa'ee mubeessamma miila citee kan dhiisaa biyya Saa'udii inni miilli yoo citee jedhe qaamni jira harkaanuu socho'ee Rabbiin jiraachisuu ni danda'a inshaallah Rabbiin fayyaasaa guutuu haa deebisuufi siigalee sheeka oksijiinaan jiraatu Oromoo miliyoona 5 qofa kan gaafatan miliyoona 5 miliyoona 6 Oromoo gargaaraa osoo jedhamu wala sheeka qeessa callisee akkasitti ilaala. Sila lubbuun ilmoo namaa kun akkamitti garaagarummaa qabaataa obboleessa kiyyaani lubbuu kiyyarra dubbachaa jira malee faaruu ilma namaatiif jibbaa ilma namaatiif dubbachaa jira. Naagalee jira obsi amma laal wanni ati jettee Oromoon as cufa Oromoo miliyoona 2 miliyoona 3 dhukkubsataa jira biyya keessatti gargaarsa dhabees guutuu jira kana Rabbii waliin gahe jecha ati jettee fi isaanii nama mormuu miti nama haqaati laal nama ani dhugarra achi meeni. Kophaa kiyya dhaabbadhee nama dubbadhu ni beekanani. Fedhu maraataa naan hajaan, fedhu gawwaan naan hajaan, akka fedhan hajaan. Yaada keeniin deeggara koon qabu. Adeemsi sirrii miti. Garuu amma dura maa hin dubbatiin taakka. Takkofaa taakka largaa fi ta'e qabadhu amma dura maa hin dubbatiin takka. Lammada yoonii maanyaan gadi bahee naziir gadi bahanii namni meeqa gadi bahanii qeeqaa jiran. Sobaa jira jedhanii nu dura dhaabbatanii falmaa san keessarraa Mubaarik gargaarsaa jira. Arra isin kana quba qabdammoo akka yoonii maanyaan faan gurubbiidhaan ijaaramanii akka uummanni kaanis gurubbiidhaan ijaaramanii Mubaarik musammaa akkan gargaaramne godhaa jiran quba qabdammoo quban qabdan. Yoo quba qabaattan yoo hin dhageenye yoo jenne ofiisii godhe. Gini yoo asoo quba qabdanii isinis dabalataadhaan ajandaa kanaan gadi dhuftan sa'aatanatti dogongora guddaa keessa jirtan. Na jaaladhu feetu na jibbi. Feetu na jaaladhu. Eessa jirtanii laarraa?
malaamaltummaas gubbarraa deemu gaafa nuti balaaleeffannu eessa jirtan. Ani bar Mubaarikuu mataa isaa balaaleeffachaatiin ture bar. Adeemsa isaa sarrakkoon qabu. Arra garuu namni tokko yoo hallayyaa keessatti kufe yoo caccabe mana yaalaa dura geessita. Hallayyaa san keessaa bata. Abu Dardaa radiyallahu anhu onni jeen nama hallayyaa keessatti kufe nama hattuu hatee saatumanii maaliif tumte jennaan gaafii gaafate nama hallayyaa keessatti caccabe fuuteetii dura wallaantamoo hallayyaa keessa dhagaan tumtani. Arra hallayyaa keessatti yoonii maanyaafaa wajjinan tumaa jirtan yoo isin asoo dubbii tana dhagaye hin dhageenye yooniin faan itti duulaan jiraniiti Habashaan itti duulaan jirtu Oromoon itti duulaan jirtu quban qabnu nuti dingatuma dubbii tana kaasne yoo jettan isin irraa hin fudhadhu. Garuu yoo quba qabaattan gaafii tana qofaan haa deebisi. Akka isaan halkanii guyyaa itti duulaa jirtan quba qabdan moo quba hin qabdan sanboodin gaafii sadaffaa fi lamaffaan si deebi'a. Mahammad Jarana, salaamu alaikum. Qoqoy obsi Alex obsi yeroo takka ii xumurra. Yeroo tokko munira adeemsa sii sirreessuuf yaada kaasuuf osoo hin taane akkaataa adeemsa keessanii nama tokkoof nama lamaan qofa gaafii walitti deebisina. Yaada namarraa fuudhiiti cuunfiiti namoota ol galchitees namuu yaada garaagaraa qabaachuu danda'a yaada wal fakkaatu qabaachuu danda'a. Wanta dhimma kana bakka jirutti dhaabuu fi dubbii guduunfu osoo haasofne gaafii walitti gaafataa deebisaa ooltu taanaan nama kaan irraas yaada adda argachuu dandeenya. Hubachiisuu barbaadeeti quban qabu yoo ta'e maali hubachiisuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jala qaban sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Isin hundaafillee an obboleessa keessan hirra xiqqaadha. Akka nama wallaalaa fi nama xiqqaa tokkotti waa tokko qofa obboleessa kiyyasillee gama warra keenya gama Muhammadillee waa tokkitti jechuu barbaade. Dogoggorri bakka uumametti uumamee jira. Nu hundinuu namni wallaalaan fedhe beekaan fedhe namni kamillee ilaalee ni hubata jechuudha. Dogoggorri uumamee jira. Eessatti uumamee isaa kana eessatti immoo akka dhaabbachuu qabuu fi eessaan akka furmaata argatu isaa kana osoo yeroo biraatiif olluuf keessanii duulli kunii fi wanni deemaa jiru kun hundisaatu osoo wal'aansa mubeetiin boodanuuf ta'e ka'umsi isaa eessaa akka ka'ee fi akkamitti akka ka'e isaa namni kamuu ni beeka. Gariin nama ajanduma ol bahe hargee gariin dhaamsuutti kan keessa bu'ellee ni jira. Gariin immoo wama isilee isa dhukkubsaa jiru isarraa ka'ee jennaa dubbataa jira. Namni kuni namni kamuu akka bifti isaa garagara ta'e yaadni sammuu isaa keessa jirullee garagara. Hundi isaatu akka mataan isaa yaadetti dubbata waan garaa isaa keessa jiru dubbata jechuudha. Maaliif dubbattee maaliif akkanatti yaade jechuun hin danda'amu. Dubbii kana osoo gama takkaa nama tokkotti nuu kennitanii akka dubbiin kun dhaabbatu yeroodhaaf. Dubbiin kun ammallee afeen hafu. Maaliif dhaloonni nu boodaanis ni jira. Namni biraallee ol ka'uuf deema. Karuma nu deemnu kana karaa isin amma fakkeenyaaf amma isin laalladheetan deema. Isin hangafoota kiyya ani isin laalladheetiin deema. Akkuma sana namni biraallee nu boodaan kan dhufu nu laallatee deema jechuudha. Kanaaf dubbiin kun waan hin dhaabbanneef osoo gama tokkos nama takka irra keessanii dubbii kana booda fayyaamu beetiin boodatti dubbii kana irra deebitanii beekaa qabna hayyuu qabna gama hundaallee jechuudha. Osoo sanbooda hayyuu keenya dhaggeeffannee furmaata itti godhanne yeroodhaaf osoo dubbiin keenya kun nuuf taa'e maal jettu isiniin jechuudha yaada kiyya. Yoon carraa argate boodatti deebi'a. Isiniin jedha booda wanti galatoomii haafis mee laal maammee anaafati yaadni keenya tokko adeemsa ani reefu dubbateellee Mubaarik wallalaat turre walarrabsaat turre qeeqaatiin turre nani. Adeemsa irratti akkuma ammaa garuu gaafa fayyaa qabuun arrabsaa ture. Komachaa ture. Waan sirreeffatus akka sirreeffatu. Amma garuu dhukkubsatee jira. Lammaffaa gaafii reefuu karatti narraa murte akka hawaasni kun itti waliigalee isarratti duulaa jiru quba qabdamu quban qabdooti. Yoo quban qabaanne rakkoon qabu. Ayyee Muniir obboleessa kiyyaa wallaahi an almost guyyaa 3-4 ta'aa miidiyaa kanarra hin jiru na dhukkubaa jira ciisaatiin ture beeytee rabbii fayyaa guutuu naaf haa kennu inshaallah dawaa fudhachuutti hin jira. Ciisaan ture ajandaa jedhamu kana olii gadi keessan deemu tiktookii irra namuna beekan miidiyaa bakka ajandaa jedhamu irratti hin argamu yeroo baay'ee yoon seenee jedhe bakka waa haasaa sirnaa jirtu wayii irratti dhaqee xiqqoo hirmaadhee dhiiseen ba'a ammas yeroo sila dubbatan keessatti
ani sheerii natti godhu ijoolleeni akka waan ani dhimma sanarraa ajandaa wayii qabu wayiitti hogguu sheerii natti godhan yoo ngasii sana jala seenee jedhe ol na harkisu si'a 4 moo 5 dide ofirraa deebise kiyyaadha laayivii sana kan bane inni illee ona dhaggeeffachaa jiraate ragaa ta'a. Dhiisee keessaa bahuudhaaf osoo hin jiru dirqamaan itti na harkisu Mubaarikis gasticha keessa jiraadhaafin daayirektii seenee haasawa kiyya itti fufee jedhe obboleessa kiyya. Waan dhimma Mubaarikii wal qabatee miidiyaa irra deemu waan ijoolleen maxxansitu gama feesbuukaatiin xiqqoo seenee waa ilaala. Sanii achitti waan atamma yoonii maanyaa jettu maaloo jettu rabbiin ragaa kiyya wanna tokko wantin keessaa quba qabu tokko iyyuu hin jiru. Ani eenyuun iyyuu sodaadhaaf yookaan ammoo waan tokko irra dibaadhaaf hin dubbadhu. Waan hin dubbadhu kallattiidhaan hin dubbadha. Eenyurraa iyyuu sodaan qabu sii galee. Lubbuun ilma namaa harka rabbii jirtu ilma namaa akka kiyyaa tokko addunyaa kanarra hanga jiruuf wabii hin qabne waan hin sodaadhee dubbii oliif gadi balaa qala wal keessa laaquun qabu sii galee waan hin beeka ta'e beeka waan hin beeku ta'e hin beeku. Gurris qalbiin sammuus qaba. Rakkoon qabu. Anu barnaa ajaa'ibee. Ilaali. Wannuma tokko keessaa hin qabu na dhaggeeffadhu. Mubaarikii yoo ta'e jedhee he is my best friend bro. Naman hedduu jaaladhu naman hedduu kabaju hammeenya tokko waliin hin qabnu kana jabeessee beeka. Shanaafattuu nama koomantii jala deemtee hinaaffaa jettu ana miti gaarii. Ana miti nin fitadha. Ana miti gaaridduun kiyya hinaaffaan qabdu. Osoo nama hinaafu ta'e ani nama sadarkaa guddaa ga'ee jechuudha beettee addunyaan kun yeroo ammaa irratti nama dhugaa jaallatu osoo hin taane nama fakkeessu nama garanaa garas gara aduun o'etti deemee cinaacha ofii garagalfatu nama akkasiitiif milkoofti. Namni dhugaa dubbatu namni dhugaa jaallatu hin jaalatamu addunyaa kana keessatti faallaa namootaati. Nama hinaafaadha, nama jibbamaadha, nama wallaalaadha, nama cundhuura yeroo ammaa keessatti addunyaa amma jirru keessatti. Addunyaan amma jirru kun dhugaa hin jaalattu. Dhugaan isiidhaaf alarjikiidha summiidha sii galee asaasiyaa jettu warri Arabaa. Kanaafi sii galee Mubaarikiin nama dhukkubsatee fayyaa isaatiif dawaa barbaadu maali nama dhukkubsaturraa ani ittiin haaf obboleewwan kiyya. Addunyaa taatu rabbiin namaa fidan rabbiin nama harkaa fudhata. Maali nama dhukkubsatuttiin hinaafaan yaaqi. Kun hinaafaa miti. Tasgabbaa'a miira keessaa ba'a. Callistanii ilaalchuma ofii keessaniif daa'imni wanti siin qopheessite irbaataaf hin ga'u jette Oromoon. Hanguma ofii keessan yaaddan kappasiitiin yookaan qabiyyeen sammuu keessanii hanguma waa madaaluu dandeessu nama fuutanii boolla san keessan kaa'ina. Tasgabbaa'ati bitaa mirgatti dubbii ilaala waa murteessaa obboleewwan kiyya. Warri koomantii jalaallee kiyyibaadha hinaafaadha waan akkasii jettanu. Ana miti gaaridduun kiyya hinaaffaan qabdu. Obboleessa kiyyatti maal hinaafa yaaqi. Mubaarik dhukkubsateetii miti fayyaa qabaatee osoo inni bilgeetii addunyaa ta'e anaaf gammachuudha malee hammeenya tokko hin qabu. Bakka inni balleessetti balleesseera jedheetti dubbachuun ammoo bakka dogoggoree dubbachuun isin biratti hinaaffaa jecha jedhamu yookaan baajii jedhamu natti fannisa yoo ta'e ani hinaafaadha. Isin irraa dantaa tokko iyyuu hin qabu. Because ilma namaati kaasin. Nama har'a jechuudha na faarsee boru na garagalchu. Har'a na garagalchee boru na faarsu. Ilma namaa jechuun carraa ilaallatee kan albee namatti ol kaafatudha waan ta'eef ilma namaarra dantaa tokko iyyuu hin qabu hangama kiyyaan xumuradhe obboleessa kiyya. Carraa naa kennita Munir. Bakka biraa deeme moo? Itti bilbilame natti fakkaata. Okay. Jalqaba irratti gaa isin silaa warra mataa namaa walitti qabu namoota gurguddaa namoota bilchaataadha kan walitti isin dhiifnee deemuusi. Jaalatti. Warri giiftii siiqannu kun warra dhugaa jala deemudha. Warra fakkeessuun feenidha. Warra kijiban beenidha. Santu giiftii siiqannaa jira bara. Saniifu namoonni kun fira kan kee qaylaa qabriiti waan ta'eef jabeessuu qabda. Gaabbittoo dooktar. Ati baguma intalatii taangafa. Kalaamu sahii. Kalaamu sahii. Ijoollee tana maqaa qaqqabe milkeeffadhaa qo'isuu. Fooloo godhi wallaahi laazim nama akkasii nama baqqaa jechuun dhugaa waan dubbatu. Qajeelaa itti fuudhedhaa yoo haadha faaxe. Yeroo feetee kiyya qajeelaa kiyya rabbi si haa milkeessu. Rabbi si haa milkeessu. Akkam nagaa. Okay, warra mana keetiitiin tiktookii shugguxiidhaan waan gubatee jiruuf kana fooloo godhaa kanaan na harkattan jireenya ishii ganama viidiyoo takka hin hojjedha. TikTokii makii waan jalaa du'ee jiruuf rabbi si haa sabbarsiisu dhaqaatiin eebbisaa hundumti keessaa. Sabbarree jira bar dooktar maaliin yaadanii beektaa? Jireenya addunyaa kanarratti addunyummaan tunu akkuma reefu jeetti
nama dhugaa dubbatuu fi nama Taabiyaa ta'e nu fakkeessuun jaalattu ni beektaa? Saniifuu roorroon gisee si baay'ate immoo alhamdulillah jechuu qabda. Kanaafuu rabbiin maaliif beekama? Daansii guddiseetiin tiktookii kana rabbii waan gaariitti na qabuuf deeman isaa kanaaf narraa gubataa oolaa bar gisee hunda waan badatti yaadurra abaluun narraa gube abaluu jettee maqaa namaa osoo marrajaan qabaatiin maqaa namaa balleessuurra maaliif beekama rabbiin karaa nagiyaa waan nagiyaa naa fiduu deemuudha. Saniif karuma nagiyaa hiikanne waan ta'eef amma yoo dandeessan dhugaa warri dhugaa fooloo naaf godhaashi. Hundi keessan fooloo godhaa siitir baaqoo waa'ee tiktookii keetii kana artistii ta'aa jira bara. Yaa jiru addunyaa galma keessummoota. Yaa jiru addunyaa galma keessummoota. Maaliif keessummaa kee bikka lama qoodaa. Kaanii tola ooltee kammaaf jalaa gubdaa. Kaanii tola ooltee kammaaf jalaa gubdaa. Oh my goodness. Arida, weellisaa ta'eera bar. Waloo godhaa fi hundi keessanuu makiin ganama yaabbadee viidiyootti laqqaallachi du'it gootanii koppiliinki gootanii taaptaapi gootanii bakka mallattoo pilaas waan pilaas diimtuu san gatu. Isin galee hundi keessa ni waddaachuu nuti ni waddaachuu mataan asii na dhukkubannaa. Guys, koppiliin taaptaap naaf godhame jechuun taaptaapumaaf. Taaptaapi bariyaalee olaa kaasa. Deebi'ee ture jalaa gubate yookaan tokko bulee jalaa gubate Oromiyaa. Deebi'ee jalaa gubate. Namni ammas deebisuu dandeessan takkiin dandeettii addaa qabda yoo jiraattan asumaan na dubbisa. Fooloon isin deebisee keessaan waliin haasawaa tiktookii kiyya deebisna buna fa'aa waliin dhugaa. Yaa. Silkiin kee maal abbash? Amma moo? Ati yoomuma garuu akka feemasaa iPhone 15 qabattaa. Tunuu naaf taati maal ta'e kuni waan taane bara dooktar? No jechuun qofa feemasaa tokkotti yooma akkatti iPhone 15 Dooktar 15 miti 16 gaafa dubbituu dandeenya bara. I'm rich no? Garuu rakkoo maal ta'e namni qabeelee osoo jiru qofarra qofani da'an janneeti bar rabbiin illee namara laala. Kalaamu sahii yaa dooktar. Sagalee isaa gisee bareedu. Jedha iPhone 15 qabu. Shufti? Gisee jala kana. Suuraa fa'aa akkatti kaafatta gisee deebii ta'u. Ililli afur. Suuraa isin kaafadha. Ililli. Shufti? Guys, speedy guta. Ililli takkaaf. Qajeelaa mubaa another warros. Michuu siifuu. Thanks so much. Family, koppiliinki gootanii taapii gootanii qajeelaa koo Sumayyaa. Thank you family. Qorqorrooyyiin uma Family jechaa. Habiboche. Abduu sen isin raggaxaa ture. Wallamnaaree. Abduu seenee reefu nu raggaxaa turte bara. Du'ee gale inni immoo. Namni gisee aroogitti ijaarsi Liibiyaa irraa deeme hunda ijaazaa buufateetiin badeetiin jedhe tiktookii ifatu anamaaf si raggaxuu fi as deebi'a. Yoo maqaa kiyyaaf kee akka soqiddaa keessatti xabin goone namni nama laalu hin jiru tiktookii kanarratti rakkatanii dhuma. Wallaahi dhibbaan ta'ina rakka. Asli wanti nani buni beektaa san warri kaayiroo jiru kuni manni keenya asuma duuba maaliif miidiyaarra nu raggaxanii hin dhufanii hin jaabar goonaa bar silaa takka. Kanaa bar maa mana hin seenne bar. Sani barbaannanii moo? Asuma duuba mannitti abdussee jettanii tunaan baashaan asuma nuftu amma mee? Guys, tap godha please. Sodaa gurraacha lafa leenca gurraacha bahe siifi kennaa jedheen jira. Sodaa gurraacha gaafa leenci gurraachi bahe siif kenna jedheen habiibiki. Galatoomii yaaduun keetu akka waan Adii sirrii jabeessi no gaanta. problem. Luusii leencaan qabnu nuti. Ani Helgadda ijoolleen Islaamaa rakkaa lama salaattee leencanaa kadhattee
Asli hojii tokkoon si arge TikTokii dhiisi. Mana madaame. Online Maal goraa online irra. dhugaa hojii maallaqa guddaa qabudha. Akkam goraa. Andee asirratti siif hima. Dhugarmaamii jana jedhu. Oo doktar akkasitti siif hima bakka mizii asirraa baate. Nasrii koo baay'ee Yookiis takka enjoy goota dhuftee. Ragaadhaa miskiina kiyya rabbi si ajaaratu. Rabbi naa olitti si ajaaratu ammoo hiree hamileen ta'e haqa jirtu moo'eeki ulfaadhu galatoo jaalatan. Maal inni hojiin natti mika? Mi'uutu irraa bukaate? Mi'uutu laayinesh? Mi'uutu laayinesh? Sagaleen keen jiru? Intala waa mana fidatte moo sagaleen isiin jira? Sagaleen makiin jira? Sagaleen makiin jira? Maal goota silkii? Silkii nabbi. Silkii laman qabdu? Haala faatiin jirti. Nin qaba garuu kanarra bilbilan gaa nama bilbilee kanarra bilbilee. Guys taap copy link akkanaa gootaniif okay? Geema wanni jechuun jira. Taappii godhaa koppilinki godhaafi. Variyaaliin bara isii ola ka'u. Taappii godhaafi koppilinki Copy link godhaafi. taap godhaa guys. Viidiyoo takka irra ni hojjenna. San booda follow keenya rakkoo hin qabu. Nuti rakkoo follow hin qabnu. Nuti rakkoo isinii qabna khalaas. Copy link qofa godhaa amma. Taap copy link. Okay? Okay. Anamma halkan irra kan wal hammatanii lafa waan ta'eef hagamma nama 300 qofa koppilinki godha. Namni humna tokko copy linkii naa godheen. Ijoolleen xiyyaa irratti qaba. Abdiyyee Nama hawaari dhibba lamaan jiranii copy linkii naa Welcome. godhan. Warri dhugaa jaalatu kun amma jechuudha. Copy linkii naa godhaa. ijoolleen xiyyaa waanuma ifi dadhabdeef ati tiktookii bar nama 500 qabdullee yoo dhufte taa wal koppilinkiin dhimmoota ijoollee xiyyaa tana maaliif isin moota ijoolleen makiituun qoye. Waa'ee keessa jiranii bar. Chiloota Guys, illachuu. gaafan viidiyoo takka shugguxiin teessan ammallee tiktookiin jalaa gubate dhufeen jira mattan argisen jiru maal gootan duwit qofa gootan jechuun shi kalaas Anillee duwiti godha yoo nagaa nuti Yoo tiktookiin kamila jalaa boroo gubate jennee boo ani sin beeynu duwiti godha. boochiisuu sin beeynu kalaas yoo ta'u baate yoo deebi'uu baate baanaatu hidda faaye maali tiktookii daabar taap godhaa isin. Rose, guys. Double, Rose. Rosie namni sadi biraa ililli. Ililli namni sadi. Guys, Sunshine, taap godhaa. how are you? Refine. Ililli kan naamee Obsidu. ililli. Yaa ibsituu jiruutti yaa yaadatalee. Ajeelaa ko habibi. Yaa tarabbiin hunda keessa anaaf filee.